السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكيا قالي كبجمو هردفتو تنكيا كم نجازتني فيا لا بقى نجي أندرات تنسنين جدا ربي بقى ساعتي كنا نقول خنا نقول الحمد لله رب العالمين. أما اللي هفتي عمري جنيا ربي بركانه هكاه سنين جدا وروني يوتيوب كيا فاريا تاتن سبسكرايب ودون دقتنا بليز سنين جدا سمان سبسكرايب ولا بلينكيا وتكسر الرام فلتو ما سبسكرايب وما كان كأجي سانو باسا سنين جدا akkasuma laayikii sheerii godhuu hin dagatinaa sinin warroonni sheerii geessaniittan uffata kana akkuma agartan gosa hundarraa jira. yeroo hedduu duratti amma osoo hin tahin duratti yuutuub irratti akkuma beektan maxxansaan ture garuu zabana amma asuma xiqqoo maxxansuu dhiise tiktook irratti maleedha. maaliif yuutuub kun hagas mara wanni waan hin qabneef tiktook san turre faayidaa guddaa qaba sinin jedhu obboleen kiyya. haa ta'u garuu yuutuuba kiyya sabskiraayib godhuun na gargaara. yaada gaggaarii maa nama hin jabeessinis yaa oromoo teenya yookiin oromootiyya maaliif nama jajjabeessuu yaada gaggaarii haamilee maa namatti horuu dadhabdanii siniin jedhe koomentii siraa qalama siniin gaafatu sekondii takka daqiiqaa takkan taatu jechuun sekondii 25 keessatti kan barreessitanii fixxanii akkasii inshaallah siniin jedha. warroonni uffata barbaadan riyaadii uffanni hedduun kan dhufu gosa gosaan riyaaditti garuu biyya masalan dammaam jidda makka xaayif yaani mamlakaa suudii tana kee yookiin biyya biraas haa ta'u kuweetis bahareenis haa ta'u heddumminaan haafasaatiin gosa gosaan kun hin dhufu garuu jilbaabni taqriiban gosa 5-6 wanni akkas ta'u inshaallah niqaabaa kuffaazaat harkaa shurraaba harkaa shurraaba miilaa waan akkana ammoo ilaa biyya alaallee hin dhiqaa hatta biyya keenya sanuu maan taane jechuu garuu birrii nama nyaata malee jechuu birriillee hagas mara nama nyaatu. suudii keessa immoo yoo xiqqaate yoo akkaan guddate jizaanii fi makka 55 kaffalama mushaarri biyya kaanii 50 riyaad fa'a 40 akkasigaa sinin jedha obboleen kiyyaa sheer laayikii tuquu hin dagatinaa. yaada keessanillee koomentii jala naa kaa'aa bakka sirreeffachuu qabuunillee yuutuuba kiyya warri awwalaa kaastanii ilaa ammaa na tanaan waliin jirtan ulfaadhaa galatoomaa jazaan keessan bilisummaa ta'u addunyaa irratti gabrummaa mana arabaa rabbii sin habaasu aakiraa jannata sin haa gammachiisu. asirratti dhaamsan qaba jannanni qaaliidha. jannata tan arge tokkoffaani jilbaaba yookiin hijaaba kana uffachuuf rabbii itti gabbarra guyyurraa mawduu'iin keelleech mawduu'ii hijaabaa ta'e naan hin jedhina ani hin jenne kana rabbi jedhe dhugaadha anillee faayidaa isinirraa argadha haqiiqatan dhugaa haasa'uu fi akkasuma immoo khayrii dhalleedhanni waan khayrii takka waa yoo waan san gurgurte ajrii rabbii biraallee itti argattu waa uffata faashinii yookiin awurooppaan toshite ummati toshite miti jechuu uffata ciccitaame uffata qaama keessa sattaru uffata rabbiin keessirraa gammadu uffata namni islaamaa yoo itti silaale sirraa itti gammadu waan ta'eef khayrii guddaa dhugaa dubbachuu obboleenkii waan biraatu uffata meeqaatu kan qaaliin bitachaa oollaa tana uffata qaama keessa duniyaa tana irratti of sattartee itti bareeddee durba islaamaa fakkaattee boruu jannatatti argattu tana dhiisi jechuu akkisii raqamni kiyya ni jira amma garuu maxxansaniin dagadhe raqama kiyya garuu viidiyoo jala deemtanii seentanii ilaaltanii hedduu jira jechuudha argattanii sinin jedha. laayikii sheerii godhuu hin dagatinaa. hedduu takkasin jaaladha hedduu takkasin kabajaanaaf galatoomaa sinin jedha obboleeyyan kiyyaa takka daawwadha. gosa hedduun jira jechuu kuma agartan kana gosa takka lama miti gosa hedduu jira keessaa filachuu dandeessanii haga dhumaa laala keessaa filadhaa bakka jirtanii isinii dhufaara deebiidhaan isinii hima gariin namaa osumatti himtuu kana eessatti argamta faasin jedha aanumaa yeroo meeqarra deddeebi'ee himu kana eessatti argamta lakkoofsi keessa jira achitti erguu dandeessa. ani amma sagalee kana dubbadheera dabarsee waan sagalee san guutuu hin caqasiniif waan irra daddabarsaniif eessa jirta dura yaada namaa san fixaa eegasanii gaafii gaafadha yookiin gaafii dhiyeessa waan siniin galee irra gaafadha malee osoo viidiyoo hin dhaggeeffatin yookiin waan san wanni sun maal akka ta'e osoo hin barin
gaafiitti dhiyeessatanii hin ulfaata jechuudha. Kufana maxaqmi kimaar isaa dheeraa kunis bifa bifaan yaani gara bifa 12 moo 13 jira hedduudha bifni kan jiru waa kana qofa miti garuu ani suuraa haguma muraasa keessaa akkana filfilee irratti isiniif gadhiisaa jira maleedha isiniin jedha bifa hedduudhaan jira ka amma mana jirullee ni jira ka ganaa xalabamullee inshaallah fedhii rabbiitiin jira warroonni xalabachuu barbaadan amma guyyaa 2-3 kana kee inshaallah xalabuu eegaleen jira akkisi isiniin jedha buleenkiyya qaalii kabajamoo YouTube kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa commenti ka like godhaa isiniin jedha akkasuma amma warroonni baay'inaan laaluu fetan linkii telegram kiyya inshaallah as jala isinii kaaha ka YouTube allee ka hundallee as jala isinii kaa seentanii laalachuu dandeessanii isin jala linkii isaanii masalan telegram keessa fa'aa uffata hedduu jira akkasuma tiktok keessallee ka guyyuu irraa gadhiisa YouTube irraa amma YouTube amma gadhiisuu dhiise uffata duratti nan gadhiisan ture garuu tiktok fi telegram irratti guyyaan yeroo 3 akkana gadhiisa bifa adda addaatiin jechuun osoo bifa takkan tahin akka ajaa'ibaatti achirraa argattanii isiniin jedha.